إسنو مالنا دام تنيدا مال دام تنيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني هردفتوني أبدي شودا إيجا ورم ما تيجي تاتون تخيسنو إسن رابنة تور كوبين ويا جمعة خرطي رابطة تور سبب رمضاناتي خرطي رابط إيجا أرى وروني مسجي خيسان نايركتا مسجين كيسان ناجيجرا أكنا ما نانجيني تلي سنجلا أسنجرا دي فمنو غدا أرى إيجالي وان سن نايركتان تكتا كانين ويا جمعة سنيف قديسا أرانتنا خانين قديسو أبليجي تنيا تم مغالا سوماليا سوماليلاند هرجيسرا نايركتيدا سنين سنيف قديسا يجودا إيجا تاتين تون خيسرتي مودتيدا تاتي إستن إرقا دقيفتني بود سنمو مالك سنين دقيامو murtiin maal haa ta'u jettanii yaaddan bifa kommentiitiin obboleettiin gargaaraan isin jaa hundi keessanuu egaa asumaan warri chaanala keenya subscribe gochuudhaan nu deeggaraan isin jaa duraan dursee itti fufuu xiyyaan duratti warreen mudannoo akkanaa qabdan bifa lakkoofsa bilbilaa keenyaatiin kanas jala jiru kanaan nu qunnamuu ni dandeessan isin jaa whatsapp qofaanii whatsappin argachuu dandeessan isin jaa ittiin fufaa jechuu akkana jetti. duraan dursee assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. akkuma beekamu maqaan kiyya akka himamu hin barbaadu anis mudannoo kiyya himuun barbaade innis maal jennaan gaafa tokko dalagaaf jennee manaa baanee achi booda akka carraate nama wal beeknu ture achiin ittin heerume baatii torbatti abbaan manaa kiyya ummaatiyya dhukkubaa nin laala jee deeme. bakki isaan itti walitti heeruman kun gaa Somaalee Hargeysaadha. Somaalilaand Hargeysaa jechuudha. Ummaatiyya dhukkuba jee na biraa deeme. Erga deemeen booda michoo takkaa ture. Isiin Guraageedha. Nama firaa isii bira dhufee fira san wajjin walloltee nama firaa isiin bira dhufte sanii wajjin walloltee mana kiyya jirti. Ollaa waan taaneef dalagaa seentee anaa fi abbaan manaa kiyya nagayumaa wal dubbisuu turre. akka tasaa ta'ee mucayyoon tun dhukkubsattee akka hayyama godhaniif gaafatte. warri bakka dalagaa isiitis ni didan hayyama godhuufi didan dalagaa abbaa keetii seete kan guyyaa feete dhuftee guyyaa feetu haftu ja'anii yoo dhufuu baatte hanga arra daladeewu hunda akka dhoorkatan itti himan. isiin waan deemuu hin dandeenyeef hedduu waan dhukkubee tureef ani bakka isii bu'ee irraa deeme. egaa isii waan deemuu hin dandeenyeefin ani irraa deemee ture dalagaa san jechuu. ollaa keenyaatu ture bilbiltee himteef jaartiin ta'e dalagaa eegaltee jettee isa dalagaa eegaltee jettee eegalteef bilbilteef sana booda naaf bilbilee dalagaa irra waan hin jiruuf natti hin tolle ture jalaan kaasne achiin dalagaa galgala sa'a 4 dalagarraa beetiin naaf bilbile na gaafate ani akka kiyyatti itti himu jeetiin yaada qaba ture haa ta'u garuu dhagahee na gaafate anis nin deebiseef dhaqee garuu anaa mitiin jeen waan hundaa ibseef na dhagahuu didi. bakka erga dalagaa eegaltee dalagadhu hayyee masruufa sirraa hin dhiisa jee bilbila cufatee anis humaan jenneen ture akkuma jee dhugaa godhate masruufa ni dhaabe. sanirraa kan ka'e guyyaa lammaffaa mana yaalaa deemtee mucayyoon suni gulukoosii kaayanii fi guyyaa lammaffaa kanas dhaqeen dalage. mucayyoontu waan deemuu hin dandeenyeef mana yaalaa dheeytee waan gulukoosii itti godhaniif dhukkubsataa waan jirtuuf ani irraa dhaqe. egaa guyyaa kanallee anumaati irraa dhaqeen dalage. anaa karaa manaa galu jiru bilbile abbaan manaa kiyya jalaa kaaseen dubbise akkana naan jee maali sagalee makiinaati sibiraa kan dhagaamaa jiru naan jee hin dogongorre gara manaatiin galu jira jee eessarraa naan jee dalagarraa hin jeen qofaleeti dhugaa godhatteemi naan jee ani waan jiru hunda gaafa dhufeen ibsaaf jeetiin yaada qaba ture garuu dubbiin hundi faallaa ta'e. galgala sa'aatii 6tti imoon wal dubbisuu eegalle akkana jeenaaf barreesse. ani amma jaartii tiyya fidadheen dhufuu deema akkam goota akkam taata naan jee. ana dura jaartii qaba ture ani ammoo akkan jeen humaa miti anis manuman siif dhiisee deema jee osoo niqaa kiyya qabdu
deemuu hin dandeessu naan jee rakkoon qabu tanikaa suutanarraa buustaa jennaan akkana jee garuu jaartiin tiyya akkan si fuudhe hin beeytu maaliin godhaa naan jee ammas ittiin hime akkanumatti irraa callisii akka isiin hin dhageenyeef mana kana jijjiirrachuu qabdaan jeen ammoo dubbii ati ni aarteeree ammoo duuba ni aarteeree naan jee maaliif na aarsa kun waan jiru waan narraan bahee mitiin jeen ani jecha kana jennaaniin kana naaf barreessi wanni inni barreesseef haasirratti iskiriina irra galtan kana dubbisaa matuma keessaniif maaliif jennaan obboleettii teenyaatu ganaa ergee barreeffamni illee xiqqashona jajjabaachaa jira irra deebi'ee silaa barreeffachuun qaba ture yeroo waan hin qabneef akkuma isin na ergitetti isiniif dubbisaa jira jechuudha. Egaa je'ee naaf barreesse sana booda yeroo muraasaaf walii bilbiluu dhiisne intala mana kireessitutti himee akkana je'een qulfii manaa irraa naa fuudhii je'anii natti himte anis qulfii ittiin kenneef manuma waliin keessa galan qulfii manaa irraa naa fuudhi je'anii intala mana kiraa irraa kireeffatanitti himee jechuudha. Intala Somaalitti mana irraa kireeffatanitti jechuudha. Egaa anis qulfii kanneen deeme nama gurguddaa lamaatu ture manguddoo jechuudha nama gurguddaa lamaatu ture akka malee na jaalatuu turan isaan biran dhaqe waan jiru hunda itti hime achiin booda dalagaa seenuun qaba jennaan akkana naan jee abbaan sun lakkii intalatiyya ati kanaan hin maltu baga biraa deemtee anaattu si kannataa inumaa dhufee si hiikee erga isii waa hundattiin jechuudha dhufee si hiikee maarii teessiif haa kannuu naan jee osuma haala kanaan jirruuti dhufe yeroo dhufu kophaa isaati dhufe ture innaa akkan manatti galuuf dhufe hooyyoo fi abbaan as jiran kun jechuun isiidha manguddoonni nan bira dhufe kun kana jaalatan kun kan akka faamilitti na fudhatan kuni hin deemtu nikaa irraa buusii ja'aniini duramee waliin haasofnaa qooy jeeni achiin mana dheeyne mangudduma tanaa fuudhee gara mana isaa geessee jechuu nama jabaadha ayyee mana dheeyne haasa'uu ture yeroo waa'ee barreeffamaa gaafatan ni kakate anaa miti je'ee eenyuree jennaan michiyyoo isuma kiyyaatii je'ee anis haa ta'u garuu ani hin amanne ture ammallee hin amanne. Egaa addaan deemnee ture mucaa tokkootu jira osoo waliin galin addaan deeman jechuu galgala san erga inni Somaalilaanditti argeessa deebi'ee walii galuu dadhabanii jechuu haaluma kanaan osoo jiranii mucaa tokkootu jira jetti mucaa Somaaleedha ture inni akka tasaa ta'ee wal barannee mana nyaataa akka banachuuf barbaaduuf nyaata Itoophiyaa akka ummanni Somaalee jaalatan natti hime mucaan kun mana nyaataa banachuu barbaade jechuudha. Kanumaafu nyaata kana immoo irra guddaa ni beektanii nyaata Itoophiyaadha kana biddeena kana Somaaleen ni jaalatti so itti hime isii tanallee akka achi keessa hojjettuuf natti fakkaata natti hime akka waliin dalaynu na gaafate anis nin hayyameef ture mana keessan nagarsiisi dhufeensi fuudhaa bakka dalagaa si garsiisaa naan jee anis ittiin garsiise maaliif jennaan namni tokko yeroo biizines tokko banatu bakka dalagaa isaa si garsiisuu qaba mana keessan dhufeetiin si fuudhee bakka dalagaa san si garsiisaa naan jee jette si garsiisaa nin dhufa jeetuma hafa ammas yeroo biraa numa hafa ture sagalee kaa'eetiifin akkana jeen gisee hunda nin dhufa jetteetuma haftaa maali nagayumaafin dhufne jeeni akka tasaa ta'ee karatti wal garreetti isaan akkas jeeni ergan akkas jeen booda abbaa manaa kiyyaa wajjin guyyaa takka akka tasatti karratti walitti dhufne abbaan manaa kiyya waliin bilbila kee natti kenni naan jee ittiin kenne abbaan manaa isii kun akkuma harratti isii argeen bilbila kee natti kenni jeeni abbaan manaa isiiti gaa'e ittiin kannee jetti waan hin shakkuu takka waan hin qabneef ittuman kannee jetti itti kannee achiin sagalee san dhaggeeffatee jetti sagalee isii mucaaf ergite san rabshaan biraa uumamte ana gubbaan dhiira biraa laallattee jee haasa'uu eegalte sababa saniif jecha biyya san dhiiseen deeme amma ummaatiyya biran jiraa amma namni hundi badiin keetinaan ja'anii hanga ummaatiyyatti
inni waan jiru hunda itti himee jira ani garuu itti himne ummaati jaafillee waan ta'e hunda itti himne saniif jecha haadha badii ta'eetiin argame jalqaba waan useef amma yoonin hime namni na fudhatu hin jiru jee yaadeetiin firraa usee jaarsa kee itti deebi'i dhiifama gaafadhu naan ja'aa jiranii mee osoo isin taate maal gootanii osoo isin taate rakkoon akkanaatu isin mudatte maal gootanii yaadaan na gargaaraadha jetti obboleettiin tujjituun dhiifama gaa barreeffamni siidhaa hedduu dheeraadha sanii fi xiqqashoo natti ulfaata ture barreeffamni gizee gaafaan oromoo qubee sirreessiteen barreessin namatti ulfaata ani sila iskiriptii godhee irraa barreeffachuun hin danda'a ture dhiifama itti aanu sirreessitiin gadhiisa nama itti aanu jechuudha nama dhiiraatiin fakkaata so itti aanu akkasiin isin gadhiisa warri natti ergitan hundi keessanuu mudannoo keessan tartiibaanin akkuma isin natti ergitanitti lakkoofsa bilbilaa kana fayyadamaati natti ergaan isin hin hundi keessanuu lakkoofsa bilbilaa as jala jiru kana fayyadamtanii WhatsAppiin qofa naqunnamuu ni dandeessanii mudannoo yoo qabaattan qofa jechuudha so mudannoo keessan haala kanaan erguu ni dandeessanii namni irraa barachuu ni danda'a kan jettanii yaaddate jechuudha mudannoo tana namni irraa barachuu ni danda'a yookaan yaadaan deeggaruu ni danda'a tan jettan qofaadha asumaanuu gaa warri abdee shordoftan hundi keessanuu obboleettii tana yaadaan gargaaraadha an abbaa badiitee argameetiin jiretti an akka kiyyatti silaa nan aman jechuu isirra silaa waan uumame san haadha isiitiifis numa himtee manguddootaaf akkuma himtetti haadha isiitiif illee himtee fi hubachiifte haaluma keessa jirtu kanaawu silaa hubachiiste irra bareedaadha jeeti yaada akka nama tokkotti jechuudha akka absetti akkas jeeti yaada egaa warri abdeeshoo hordoftan hundi keessanuu yaada keessan bifa komantiitiin obboleettii teessan gargaaraan isin hinjaa micoontuun gaa ijoollee baaleetii baaleerraa adaama galanii adaamarraa Somalilaandi hargeysaa deemte hojiif jecha jechuudha akkuma gaa namoota biyyarraa baqatu hojiidhaaf jecha biyya Saudi Arabiyaa biyya Arabaa biyya Ameerikaa biyya Awurooppaa akkuma namuu deemu biyya Afrikaa keessa akkuma deddeemaa jiru kana jechuudha so namni hundinuu hojii barbaada deema yeroo sanitti hireen immoo hireen garagaraa si qunnamti hiree bultii jaarrachuu hiree ilmoo dhaluu hiree du'uudha hiree waa hedduuti si qunnama isii ta'e si qunnamte gaa hiree jaalalaati jaalalaan immoo jaarsisitti wajjin addaan baate kanaafuu ammaan tana jaarsa kiyya deebinaan jaanii anin deebi'u isinoo maal naa dhaamtanidha warri gaa sagalee tana dhageessan hundi keessanuu maal dhaamtaniif obboleettiin tana maal dhaamtaniif kanuma arraangaa qophiin jummaadha kanuma fakkaata hundi keessanuu waan na hordoftaniif asumaanuu nagayaan turaan isin hinjaa laayik sheer gochuu hin dagatinaan isin hinjaa nu jajjabeessaan isin hinjaa turtii gaarii